Odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaarraan isinitti himaa oduu keenya jalqabaatiin Jeneraal Kabbadee Raggaasaa ija jabinaan mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad fuuldura dhaabbachuudhaan nuti kanaan booda uummata keenya dhiiga dhangalaasuu hin barbaannu ofiis wareegamuu hin barbaannu jedhe. Ajaja keessaniin dhiiga dhangalaasaa jirra kanaan booda dhiiga dhangalaasuu hin barbaannu rakkoo keessan mariidhaan furadhaa jechuudhaan mootummaadhaaf ergaa dabarse. እኛ ከዚህ በኋላ እኛም ህዝባችንም እንዲበጠበጥ ደሙ እንዲፈስ እንድንሰዋ አንፈልግም። ቁጭ ብላችሁ ተወያዩ እና ችግራችሁን ፍቱ። Dubbii Jeneraal Kabbadee Raggaasaa kana afaan sarraa kanan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Bal'inaanis waanan inni jedhe isinittan himaa haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ibiddi haaraan irra deebiidhaan Ameerikaa Loos Aanjalasitti ka'ee sababii ibidda kanaatiinis namoonni 10,000tti lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Dhimma kanas bal'inaan isinitti himaa haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya gama biraatiin hooggantoonni waraana Tigraay bulchiinsi yeroo amma jiru laafaadha jechuun bulchiinsi yeroo haaraan ijaaramuu qabaa jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa immoo hooggantoonni waraana Tigraay fonqolcha mootummaa nurratti labsaniiru jechuun isaan himatanii dhimma kanas bal'inaan isinitti himaa haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaa ta'an argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Nuti kanaan booda uummata keenya dhiiga dhangalaasuu hin barbaannu ofiis wareegamuu hin barbaannu jedhe Jeneraal Kabbadee Raggaasaa. Jeneraal Kabbadeen gaaffii paarlaamaa irratti qaamolee mootummaaf dhiyeesseen jaarraa 21ffaa keessa biyyoota keessoo isaaniitti wal lolan muraasa keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha jedhan. Itti dabaluunis Jeneraalli kun nuti asitti qofa miti kan wareegamnu ajaja isin nuuf kennitaniin biyya ormaas deemnee dhiiga namaa dhangalaasaa turre nuti kanaan booda uummanni keenya akka jeeqamuu fi dhiigni isaa akka dhangala'u hin barbaannu gadi taa'aa mari'adhaati rakkoo keessan mariidhaan furaa jechuudhaan qaamolee mootummaaf ergaa dabarsee jira. Itti dabaluudhaanis hoogganaan waraanaa kun yaada amma kaase kun yaada miseensota waraana Itoophiyaa hundaati jechuun ibsaniiru. ቪዲዮ ሳ አከታኑት ረገፈዳ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ምናልባት ጥቂት ዓለም ላይ ካሉት ህዝቦች እርስ በራሳችን የምንዋጋው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንዷ ኢትዮጵያ ነው። በየኮርነሩ ነው ደግሞ አንድ ሰፈር ብቻ የቆመ ሳይሆን እኔ እንኳን በዚህ እድሜ የቀረኝ መንደር ያለ አይመስለኝም። ብዙ ቦታ ሄጄ አይቼዋለሁ። እዚህ ብቻ አይደለም ደማችን የሚፈሰው የሰው ሀገር ሄደንም ደም እናፈሳለን። እናንተ በምትልኩን በምትሰጡን ትእዛዝ መሰረት። ስለዚህ እኛ ከዚህ በኋላ እኛም ህዝባችንም እንዲበጠበጥ ደሙ እንዲፈስ እንድንሰዋ አንፈልግም። ቁጭ ብላችሁ ተወያዩ እና ችግራችሁን ፍቱ። ስለዚህ ይሄ የእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ወታደር ድምጽ ነው። Oduu biraatiin hooggantoonni waraana Tigraay bulchiinsi yeroo bifa haaraan akka ijaaramu walii galan. Hooggantoonni waraana humnoota Tigraay bulchiinsi yeroo laafeera jechuun kan biraatiin akka bakka buufamu murteessuu ibsan. Hooggantoonni humnoota Tigraay ofiin jedhan kun guyyootaaf erga wal gahanii booda bulchiinsi yeroo irra deebiin akka gurmaa'u murteessuu beeksisanii jiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay akkaataa walii galtee Piriitooriyaatiin hundeeffame itti gaafatamummaa isaa sirnaan hin baane qaamota birootu bulchiinsa yeroo kanatti fayyadamaa jira jechuudhaanis bulchiinsa yeroo kana qeeqanii jiru. Hooggantoonni waraanaa ibsa baasaniin bulchiinsi yeroo hooggansii fi miseensonni aangoo ijoo qaban dantaa uummataa dhiisanii gantummaan humna alagaa tajaajilaniiru jedhaniitu jiru. Haa ta'u malee ibsi kun waa'ee miidhaa dantaa uummataa irra geessu ta'ee humni alaa kam akka ta'e adda hin baasne. Walakkeessa bara darbee irraa eegalee wal dhabdee miseensota koree giddu galeessaa TPLF jidduutti uumameen paartichi garee dura taa'aa dhaabichaa fi dura taa'aa taanaan durfamutti qoodamee ture. Gareen obbo Geetaachoo Raddaan durfamu gareen Dabratsiyooniin durfamu dirqama isaa sirnaan akka hin raawwanne gufachiisuu himataa ture. Hooggansi olaanoon humnoota waraanaa Tigraay kunis ibsa baasaniin alkallattiin garee Dabratsiyooniin deeggaraa akka jiran irraatii mul'ataa jira. Sababni isaas yaadni hooggantoonni waraanaa kun kaasanii bulchiinsa yeroo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu qeeqaa jiran yaaduma kanaan dura gareen Dabratsiyoon kaasanii ittiin bulchiinsa yeroo naannichaa qeeqan waliin kan wal fakkaatudha. Ibsi hooggantoonni waraanaa humnoota Tigraay baasan dadhabina bulchiinsa yeroo Tigraay irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u bulchiinsi kun yeroo turtii isaa dheeressuuf yaalaa jira jechuudhaan simate. Kanarraa kan ka'e bulchiinsi yeroo Tigraay laafee jira jechuudhaan bulchiinsa yeroo kana cimsuudhaaf hooggantoonni biraa bakka bu'uu qabus jedhanii yaada isaanii ibsanii jiru. Hooggantoonni waraanaa humnoota Tigraay yaa'ii 10ffaa TPLF bara darbe taa'ee beekamtii kennuun hooggansi bulchiinsa yeroo akka jijjiiramu gaafatan.
Kora falmisiisaa TPLF 14ffaan boordii filannoo Itoophiyaa fi hooggantoota dhaabichaa kaaniif beekamtii waan hin laanneef hooggantootaa fi miseensota dhaabichaa gidduutti qoodinsa uumee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree giddugaleessaa 17 ol kora sanarratti kan hin argamne yoo ta'u, dura taa'aa dhaabichaa ta'uun irra deebiin kan filataman Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteesse TPLFdha. TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay keessaa harka walakkaa waan qabuuf nama barbaanne bakka buusuu ni dandeenya jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Bulchiinsa yerootiin alattis miidiyaaleen naannoo Tigraay keessa jiran dantaa dhuunfaa namoota siyaasaa fi meeshaa humnoota alaa ta'an jechuun osoo miidiyaa kam akka hin ibsiin hooggansi waraanaa humnoota Tigraay kun qeeqee jira. Waajjirri obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa deebii ibsa guyyaa tokkoon dura ajajoonni waraana naannichaa baasaniif kennaniin hooggantoonni waraana Tigraay fonqolcha mootummaa labsaniiru jechuun himatee jira. Obbo Geetaachoonis ibsa hooggantoota waraanaa kana hordofuun dhimmicha irratti mari'achuu walgahii kaabinee ariifachiisaa waamanii jiru. Ibsi maqaa hooggantoota waraanaatiin bahe kan bulchiinsi yeroo hin beeknee fi karaa kamiinuu bu'uura seeraas ta'e fudhatama kan hin qabnedhas jedhan. Itti dabaluunis bulchiinsi yeroo murtee hin malle kanarratti mari'achuudhaan walgahii ariifachiisaa waameera. Haalicha xiinxaluudhaanis uummata keenya bal'inaan ni dhiyeessina jechuudhaan waajjirri bulchiinsa yeroo Tigraay ibsa baasee jira. Ibsi hooggantoonni waraanaa kennan kan waraana labsuu fi seera maleessummaa kan hordofsiisu sababii ta'eef miseensonni nageenya Tigraay hordoffii cimaa taasisuudhaan fuuldura akka dhaabbatanii fi ajaja kanaan ala dhufu kamuu hojiirra akka hin oolchineef ni akeekkachiisna jechuun waamicha dhiyeessaniis jiru. Egaa naannoo Tigraayitti wal dhabdee gareewwan lama bulchiinsa yeroo naannichaa fi garee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gidduutti uumameen erga jechaa waraana walirratti bananii bubbulaniiru. Ibsi gareewwan lamaaniin bahaa jiru kunis naannicha keessatti tasgabbii dhabiinsa siyaasaa kana akka hin arbeessineef sodaatamaa jira. Oduu biraatiin ibiddi haaraan irra deebiin Ameerikaa Loos Aanjelesitti ka'ee sababa ibidda kanaatiinis namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaanii irraa baqatanii jiru. Ibiddi hamaan kunis roobii ganama magaalaa Loos Aanjeles irraa kaaba dhiyaatti kiiloomeetira 72 fagaatee naannoo Kaastik Leek jedhamu naannoo gaarranii fi bakka manneen jireenyaa fi manneen barnootaa hedduu daangessutti qabate. Guyyaa roobii dheengaddaa qilleensa gogaan gargaaramuun sa'aatii hedduu keessatti gara lafa hektaara 10,000 olittis babal'atee jira. Hangammaattis manni yookiin bakkeewwan daldalaa tokkollee kan hin miidhamne yoo ta'u, qondaaltonni to'annoo jala oolchuu irratti amantaa akka qaban ibsanii jiru. Ibiddi haaraan kun ibidda guddaa lamaan ji'a kana keessa naannolee hedduu barbadeesse irraa kallattii kaabaatti argama. Oduun naannoo sanii ba'us akka agarsiisutti jiraattonni naannoo ibidda saafaa kanaa manaa fi iddoo biqiltuu isaanii bishaan itti facaasuun jiisaa fi kaan ammoo baqachuuf ariifataa jirus jedhamaa jira. Xiyyaaronni bishaanii fi keemikaala ibidda dhorku yoo itti gadhiisanitti ibiddi halluu burtukaanaa fakkaatu gaarreen uwwisee mul'ata. Naannichi ammas hanga kamisaatti akeekkachiisa alaabaa diimaa jala akkuma jirutti itti fufee jira. Bubbeen naannichatti sa'aatii tokkotti kiiloomeetirii 32 hanga kiiloomeetirii 48 bubbisaa ture. Garuu saffisni bubbee kanarras ol ka'uu danda'a jedhamee tilmaamama. Kun immoo ibiddicha cimsuudhaan hojjettoonni ibiddaa akka hin hojjenne danquu danda'as jedhamee yaadama. Jijjiiramni qilleensaa margii fi biqiltoonni ibidda Loos Aanjelesitti boba'aa jiruun gubachuuf akka saaxilaman taasisee jiras jedhan saayintistoonni. Oduu gama biraatiin Doonaald Tiraamp aangoo fudhatanii sa'aatii 33 keessatti yakkamtoonni eeyyama hin qabne 500 ta'an to'annoo jala ooluu pirees sekireetariin Waayit Haawus haaraa Kaarolaayin Leeviit himan. Afgaaffii miidiyaa Niwusmaaks jedhamuuf kennaniin Leeviit qondaaloti to'annoo daangaa fi godaantota hatattamaan hojiitti deebi'anii yakkamtootaa fi kanneen seeraan ala as jiran biyyaa baasuu eegalaniirus jedhan. Kanneen to'annoo jala oolanis gara biyya isaaniitti ergamu jechuudhaan balalliin xiyyaaraa biyyatti isaan deebisu hojii jalqabeeras jedhanii dubbatanii jiru. Egaa ejjennoon Doonaald Tiraamp baqattoota irratti qabu akkuma hammaatetti jira. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatuma. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Nagaan tura.